Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Viidiyoo kanaan duraa tokko keessatti maqaan Rasuul sallallahu alaihi wasallam Baayibila afaan Hibruu Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti Muhammad jedhee hanga har'aatti akka jiru isinitti agarsiisee ture. Amma immoo kakuu haaraa keessattis yookiin immoo New Testament irratti dhufiinsi Rasuul sallallahu alaihi wasallam ibsamee akka jiru ragaadhaan waliin Baayibiluma irraa isinitti agarsiisa. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti maal jedha? And I will praise the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever jedha. Isa afaan Oromootiin ani abbaa nan kadha, inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf, kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif kennaa jedha. Kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif kenna. Achuma Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti hafuura isa isiniif dubbatu abbaa biraa isiniif erga. Hafuurri dhugaa inni abbaa biraa bu'u sun yommuu dhufu anaaf dhugaa ni ba'a jedha. Akka teolojistoonni jedhanitti jechi comforter jedhu kuni kitaaba oriijinaal afaan Aramaayik irratti jecha paaraakliitettuu irraa tiraansleetee jedhu. Paaraakliit jechuun tokko hiikni isaa comforter, inni biraa immoo praise words jechuudha. Kallattiidhaan maqaa Rasuul sallallahu alaihi wasallam Muhammad jedhu bakka bu'a. Haa ta'u malee kiristaanota yeroo gaafannu lakki kun Muhammadiin osoo hin taane hafuura qulqulluu yookiin hooli spiriitiidhaan hin jedhu. Hafuura qulqulluu yookiin immoo hooli spiriit akka hin taane clearly Gospel of John boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti ibsamee jira. Maal jedha seetan? Dhuguman isinitti himaa, yoon adeeme isinii fayya. Yoon adeemuu dhaabbadhe inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu. Ani yoon dhaqe garuu isa isiniif ergaa jedha. Kanaafuu inni isiniif dubbatu gara keessan dhufuudhaaf Jiisas deemudha. Yoo Jiisas hin deemne inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu jechaa jira. Garuu akkuma Baayibil irratti ibsamu Holy Spirit yookiin hafuurri qulqulluun dhufiinsa Jiisas hin durattuu akka jiru Baayibil irratti ibsamee jira. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 41 irratti maal jedha? Holy Spirit garaa Elsaabeet keessa jiraachuu ibsa. Akkasumas immoo yeroo Jiisas dhalatullee Holy Spirit wajjin jiraachuu isaa beekamaadha. Gama biraatiin yeroo Jiisas cuuphamullee Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 32 irratti Yohaannis dhugaa ba'ee fi hafuurri qulqulluun akka gugeetti waaqa irraa isa irratti bu'ee hafuu isaa argee jira jedha. Kanaafuu garaa Elsaabeet keessas yeroo Jiisas dhalatus akkasumas immoo yeroo Jiisas cuuphamus Holy Spirit ni jira jechuudha. Kanaafuu inni Jiisas yeroo an adeeme malee inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu jedhe sun eenyu? Holy Spiritidha. Holy Spirit akka hin taane Holy Spirit jalqabumaa jiraachuu Baayibil irratti dubbatameetiin jira. Kanaafuu nama qalbii qabuuf ergamaa isa dhumaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'uun homaa shakkiin qabu. Inni biraa achuma Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 13 irratti maal jedha? Ani waan baay'ee kanan isinitti himullee qaba. Ammaaf garuu baachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa yommuu dhufu gara dhugaa hundumaatti isin ni geessa. Inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu jedha. Quraan irratti maal jedha? Wamaa yanxiqu anil hawaa in huwa illaa wahyuu yuuhaa. Ajaa'iba! Waan dhufaa jirus isinitti ni mul'isaa jedha. Muhammad hafuura akkamitti ta'uu danda'ee hafuura jedhaniitiin nu gaafachuu danda'an. Hafuuraa jennaan. Ragaan kenna achuma Baayibil irratti Yohaannis 1 boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Michoota koo warra hafuuraan hin dubbanna jedhan hunda hin amaninaa jedha. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa jedha. Asitti rakkoon tiraansleeshinii guddaan akka jiru Baayibil afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaa bantanii ilaaluu dandeessan. Isa afaan Amaaraa irratti maal jedhe seetan? ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ ጀደ ብዙ ሐሰተኛ ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና ሄደ ሐፉረ ሁንደ ሂን አመኒና ሰበብኒ ሳስ ብዙ ሐሰተኛ ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና ሄደ ከናፉ አከ ኮንሰፕቲ ባይብሊቲ ሐፉረ ከንጀዱ ሐፉረ ቁልቁሉዳፍ ቆፈ ሶንታኔ ነቢዮታፊስ አከተኤ ኩን ረጋዳ ኢነፋን እንግሊፋስ jechuunis Yohaannis 1 boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world jedha. Kana jechuun spirit yookiin immoo hafuura kan jedhamu Baayibil irratti hafuura qulqulluudhaaf qofa osoo hin taane nabiyyoonnis hafuura akka jedhamanidha kan ibsu. Walumaa galatti nama dhugaa barbaaduuf nama sammuu noormaal taate yaaduuf wantoonni hanga ammaatti ilaalle kuni hafuura qulqulluu yookiin Holy Spirit osoo hin taane nabiyyii dhumaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ta'e shakkii tokko hin qabu. Hundaafuu karaan kan labbaa malli kan abbaa jennaan. Assalaamu alaikum.